Daawwattoota qoomii qe'ee ta'enna Booran keessatti qabeenyi uumamaatii fi wanti daawwatanii iddoo jira. Sun keessaa boqeen tokko. Boqeen tunni uumamaan dho'iinsa volkaanootiin waan uumame yoo taatu daawwii ilaaf qalbii malee sooddaa fi magaadoon achi keessa baatu nyaata afaan namaatiif horiitiif oolu. Qoomii ta'een tardhaatiin booqee soodda daawwanna. Fulaan tunni booqee soodda jedhama. Booqee soodda tan akki karaa durii gula argani. Kun afaan gamaa sunatti kaarsuuniin gartee formii sangaan loonii gartee loon gaar kan duuba oolanii gartee sangaan kan sooti kan suufe attiin gabbu'e. Nami ammoo abbaa loon sunii gartee boru seelee jedhama. Nami yeroo sun gartee loon kee jiru abbuun loon suniitiin boru seelee jedhama. Amma sangaa kaan loon keessa dhabe sangaa kaan barbaade. Sangaan ammoo bisaan kan dhuge armumaan ol deebi. Ol deebi'ee jennaan loon cuftin iyyuu sangaa kaan itti baafatanii itti gadoodan. Sooddi kaan irra suufan. Akkasiin namichi kun faanum sangaa kaan gabbu'ee booqee tallaal. Bisaan soodda kaan akkan harkaan akkan fuudhee yoo inni akkan dhugee laalee sooddi wanniti. Booranaan soodda argadhee jedhee sangaa boru seelee jedhanii akkanaani qaraayyuu boru seelee kanatti akkinna soodda argee jedha. Akkasiin gartee boorani sooddi kan barate. Niti gaaltama ta'edhaan kun taartiin mul'atu sun. Durii namni akkani gartee hin fagaanne waan baranne achiin dubartii boorana gabbuute sooddi kan achiin fuute artumaan ol baatu. Subba guurratan. Gaaf durii gartee namni akkan garaacha nyaata. Amma kan namni looniif namni garaachaaf nyaata. Akkasiin gartee sooddi kan durii akkasiin hojjetan. Gaarii as keessa baay'ee hin jiraa jedhan. Gaarii armi keessa baay'ee gartee gaarqaan jibboo jedhanii kan milikkeetu marma kan saafi muka armi keessa ijaartu kun cuftii gaarsuun gubbaa jira. Kiiloomeetirii 85 gubbaa bu'i gaarqaan jibboo jedhan. Boqeen tunni akka nu taarikii irra dhageenyetti ganna dhibbi ja'an duratti boqeen tunni jirti. Akka laftana jirti. Volkaanoon agartee socho'ee amma dho'e. Amma dho'ee gaarii kan amma kunuunfatee gaarqaan jibbuudhaan kiiloomeetirii 85 bobboggan sunii lafa dha'e. Firaanni irra lafa dha'e dambalaa boqeedha. Galabbatamee garuu gubbaa kun jala deebi'ee garii jalaa kan walitti deebi'ee akkana jechi. Muka achi gubbaa jiru gaarqaan jibbuudhaan muka achi gubbaa jiru muka as jiru tokkochi. Gabboonni achi deemanii qawwee tokko kana bishaan kana seenanii ammallee mataa qabaatee bishaan sun seente bishaan sun asiiti si ciccire. Ammallee bishaan dhuganii keessa baatee akkanuma galteennaan lafis si mummura. Ammallee dhaqeeranii sunnaan amma miidhanii baasaniira. Ispoonjis kan fuutee festaan mukee keettee funnaan kee keewwatee duraalee kee keewwatee qabatee dongoraalanii tokko keessa jira mana kan gurguutee barbaastee qottee midhaansitee keessa qabdee dhugaatee maqaasaa kee baafattee ammallee fuutee saafanne maxxee daattee keessa baastee karaa baastee ammallee alumaa keessa maxxee ammallee seetee baastee bakka soodii. As keessatti immoo sooddaa inni sadii jira. Dhoqqee jedhanii sooddaa jedhanii ikoolee. Sooddi difdifii isaa immoo dhoqqee. Dhoqqeen tun dhoqqee gurraacha karaa waliin nyaata. Yoo waa xiroon horiin gaal taanaan loon taanaan re'ee taanaan hoolaa taanaan akkasumas horii waan fakkaata. Yoo agartee lafa roobaa margi jiidhaa nyaatanii bishaan bushoo kan dhugan fedhii sooddaa guddaa. Yoo sooddaa kan nyaatan foon isaan mi'aawan. Aanas akkas guddoo kennan. Akkasumas hayri production guddoo horsiisu. Akkasumas ammallee foon isaan mi'aanii in gabbatanii in aanessan. Dhukkuu tokko akka shanii dhukkuu horiitii qorsu sooddi kun